So amma kan baratu deemnu waa'ee flap T waan jedhamu jechuudha. Asirra keenya jirra jechuudha. Akkuma amma dura ibsaa baanetti wantoonni nuti ilaallu qabxiileen nuti ilaallu waa'ee saawandii T dha wal qabate waa'ee saawandii T jedhamtu wal qabate qabxiin inni tokko guddaan jechuudha waa'ee flap T jechuudha. Flap T yeroo jennu isa Ameerikaanota wajjin wal qabatu san jechuudha. Okay, isaan akkam godhan jenne. Let's see this one. Let's see this explanation. Ibsa waa'ee flap T kana jechuudha. Waliin haa dubbisnu. In American English, okay, between vowels jechuudha. Yeroo tiin, okay, vowelii lama jidduu dhuftu, okay, keessaafu unstressed yeroo taatu gadiin qabamtu jechuudha. Okay, tiin sagaleen qubeen tiin jechuudha. Yeroo sagaleen T jedhamtu kuni vowelii lama jidduu yookiin dubbachiistuu lama jidduu yeroo dhuftutti, okay, especially unstressed keessaafu maali yeroo gadiin qabamnetti jechuudha. Itti gadiin jabeessinu jechuudha yeroo jennutti. So yeroo sana flap T wanni jedhamu kuni uumamte jechuudha. Fakkeenyaaf jecha yeroo baay'ee akka fakkeenyatti fudhatamu keessaa inni tokko waa'ee bishaaniiti. Water jennaa miti. Isa kana akkuma laaltan dubbachiistuu lama jidduutti argamti. Leetariin yookiin immoo sagaleen T jedhamtu tun jechuudha. E fi E jidduutti argamti jechuudha. Okay? So yeroo kana Ameerikaanonni T kana gara D'tti jijjiiru jechuudha. Okay? It sounds like D. Fakkeenyaaf akka agartanitti maal jedhanii dubbisanii water. Water bakka jennu water. Okay, better. Amma kun immoo barreeffama akkuma agartan leetariin T lameen kuni maal jidduu jirti? Dubbachiistuu yookiin immoo vowelii lama jidduu jirti. E fi E jidduu jirti. So yeruma kana agartan hunda maal gootu gara D'tti jirtu jechuudha T kana. Okay, ammas Ameerikaanonni yeroo haasawan akkas godhu taanaan, okay, tiin suni dubbachiistuu lama jidduu akka jirtu isiniif gala jechuudha kana booda. Okay, better jennee akka dubbisnu isaan akkamiin dubbisanii better. Okay, akkasi dubbisu jechoota murtaa'aatu jira jechuudha. Keessa deddeemnee ilaallee finna jechuudha. Isin wanni isin irraa eegamu akkuma yeroo baay'ee jedhu nootii qabachaa deemu jechuudha jala. So in xumurtu jechuudha keessaa guurtanii jechoota koomanii fi isaan guyyaa guyyaan fayyadaman xumurree taanaan hojii guddaa dalagne jechuudha. So maal jedha asirratti the tongue taps quickly against the alveolar ridge. Arrabni keenya saffisaan eessa tuqa yeroo isa jennu isa alveolar ridge jennee yeroo baay'ee ilaallu isa suuraa irratti agartan kana saffisaan tuqa jechuudha. Better saffisaan tuqa irraa deema jechuudha jedha laalame. Agartaniimi? Alright. So now let's see English words that has flap T. Jechoota Ingiliffaadha kanneen ani walitti qabeetu jira. Isaan kana tokko tokkoon haa shaakallu. Inni jalqaba isuma water jennee dubbisnu kana jechuudha. Britishin akka itti dubbistu qabdi jechuu isa kana. San booda itti deebina. So akkaataan isaan itti dubbisan dubbachiistuu lama jidduu sagaleen T jedhattu. Sagaleen T jettu yookiin immoo leetariin T jedhamtu yoo dhufte maal jennee water gara D'tti deebisuu jechuudha. Water means liquid we drink. Dhangala'aa nuti dhugnu jechuudha. Kana jechuun bishaan jechuudha akkuma beektanii. Gara jecha itti aanu osoo dabaree dura fakkeenya gaggabaabaa tokkoon isinii kenna. Fakkeenyaaf can you give me a bottle of water? Can you give me a bottle of water? Dafnee akkami jenna? Can you give me a bottle of water? Bottle jechi bottle jettus bottle turteemi. Bottle of water. Okay, yookiin immoo I drink water. I drink water ka jennu san maal goona kana booda
I drink water. I drink water. Maal jechuudha? Ani bishaan nin dhugaa. Okay? Fakkeenya biraa maal fa'aa jechuu dandeessame? The water is cold. The water, okay? The water fakkeettan. The water is cold. Bishaan qabbanaadha yookiin qorraadha. Yookiin immoo maal jechuu dandeessan? Bishaan sanas naa kan jechuudhaaf. Please give me water. Please give me water. Jedhame. Water. Please give me water. Maaloo bishaan naa kanni. Okay? Akkasitti shaakaltu jechuudha. Jechuma bishaan jedhu kana hima gabaabaa jecha biraatti fiduudhaan irraa ijaartanii okay? Shaakaltu jechuudha. So kana booda yeroo isaan water jechaa deeman warri faranjii jechuudha. Isin hin dhibu jechuudha. Bishaan jechuutti akka jiran ni beektu jechuudha. Isin illeen jechuu ni dandeessu jechuudha. Hamma isaanii dhibbaa dhibbatti jechuu baatanis hamma ta'e tokko itti dhiyeessina jechuudha. Okay? Yoo fedhe bishaan obaasii lillii kana jechuu barbaadde water the flowers. Yookiin immoo can you water the flowers? Lillii obaasta gara jecheetti aanu dhufnu maal jedha? Maal jennee dubbisna? Better jennaan yeroo bira. Better. Amma maal godhu qabna? Dubbachiistuu lama jidduutti dhufte. Okay, sagaleen kuni better jedhame. Better. Better jettani. Better. Better means more. Good jechuudha. Irra gaarii jechuudha. Yookiin immoo irra caalaa jechuudha. Mee fakkeenya akkamii irraa ijaaruu dandeenya? Jecha better jetturraa akka faranjii goone jechuudha, akka Ameerikaanotaa goone hima gaggabaabaa mee maal jechuu dandeenya? Yoo si dhukkubaa jiraate, okay? Amma ani wayyaadha jechuu barbaadda. I feel better now. I feel better. I feel better now qajettu maal goone? Gara ditti deebisne. I feel better now. I feel better now. Now jechuun amma jechuudha mire. So I feel wanni amma nadhagamaa jiru dhukkubni koo jechuudha duraan irra amma wayyaadha jechuu barbaaddu taanaan akkas jette jechuudha. I feel better now. Jaame dafe saffisaan jedhame laala. Hin danda'ama jedha laala. I feel better now. Bareedaa jechuudha. Fakkeenya waan biraa maal jechuu dandeenya? Wantoota lamaatu sii kan nama kanaaf kana kamtu irra wayyaa jedhee nam tokko si gaafata. I think this one is better. This one is better. This jettulle this jenne. This one is better. This one is better. Okay? This one is better. Bakka jennu maal goona? Easy illee dhogoysine maal goone? Is jenna jechuudha. This one is better. Deddeebi'aa jedha isiniif dhufa. Okay? Never give up. Abdiin kutinaadha. Okay, gatti aanu maal fa'aa jechuu dandeenya? Jecha better jettuuni nam tokko irra caalaa hojjechuuf yaalii jechuu barbaadda, gorsuu barbaadda. Jechuma gabaabaa maal jechuu dandeessa? Jechi try jettu yaalii jechuudha. Try to do better. Try to do better. Jedhame irra deebi'a. Try to do better jechuurra better ka jettu gara dii deebisaadha. Dii jechuun nama dhibuu miti, salphaadha, baay'ee salphaadha. Okay? Try to do better. Next time try to do better. Yeroo itti aanu kana caalaa hojjechuuf yaali jettee gorsuu jirta jechuudha. Okay? Yookiin immoo it is better to wait. It is better to wait. Yoo eegan irra wayya jechuu jirta jechuudha. Wanta eegamu jira. Okay? Yoo nama eegan irra wayya jechuu barbaadda. So akkamii jetta? It is better to wait. It is better to wait jechuudha. It is jennaa mitire. It is better to wait. Okay? Faranjeessine jechuudha. Isinilleen akkasitti faranjeessaa jecha keessan. Okay? I'm just kidding, okay? Katti aanu jechi nuti qabnu maal jedha? Letter. Letter jennee akka dubbisnu kana yeroo biraa jechuudha. Maal goona? Letter. Letter. Tii lameen diitti deebisaa buqa. Qaamti biraan jiru. Letter. Letter means written message. Barreeffama barraa'ee jiru jechuudha gabaabumatti. Xalayaa jennaan. Akkasii mire?
xalayaa barrooyte lafa jirtu letter jennaan. Kana wal qabatee fakkeenya nuti kan dandeenyu maal faadha? Fakkeenyaaf I wrote a letter. I wrote a letter. Maal jechuudha? Xalayaa barreesseera jechuudha. Write jechuun barreessuu yoo ta'e wrote yeroo jennu pastiidha jechuudha. Irregular verb waan ta'eef isa yeroo sadii jijjiiramu sana. So I wrote a letter. Xalayaa barreesseera jechuudha. Yookiin immoo barreeffamni xalayaa irra jiru gabaabaadha jechuu barbaadda. The letter is short. The letter is short jechuudha. The letter is short. Dafne jechuudha. The letter is short. The letter is short. Yookiin immoo namni tokko maaloo irra xalayaa sana ergisiin jechuu barbaada. Please send the letter today. Akkasiin jechuu danda'a jechuudha. Maaloo waraqicha xalayicha irra ergi siin jechuu jira jechuudha.